Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo sappar zeenaa oduu hawwituu ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Hayyichi har'a jechuudha. Hayyichi diiman bilisiginnaa dhukkee irraa kaasaa jira jechuudha. Ajaa'ibuma dhugaa rabbi Abbo Jawaar Mohaammed maali dhugaa xiqqoomallee taatu hin qusattu namicha dhugaa ittiin hambifnee bara waan inni har'a mootummaa kana dhukkee itti laasisaa jiru ajaa'iba jettayyuu argitan jechuudha. Isinittiin hima akkasumallee Fayyisaa Leellisaatii fi Obbo Jawaar Mohaammed gaafii gama sooshaal miidiyaa irra gama feesbuukaatiin waliif dhiyeessanii jaalala waliif ibsaa turan jechuudha. Deebii waliif deebisaa turan. Yaada Fayyisaa Leellisaa san backgroundii isaa wanni jira maali kan jedhullee isiniif ibsaan ga tokko Jawaar Mohaammed qabsootti deebi'ee guutummaan guutuutti kan jettanii fi kan hin jennellee deebii gabaabaa isiniif hin deebisee jechuudha. Daawwattoota kiyya bagarra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taata subscribe godhaa viidiyoo laayikii godhuu hin dagatina waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate saanduqa komentii jalatti nuuf barreessa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo mee waan Obbo Jawaar Mohaammed irra jedhee bilisiginnaa dhukkee irraa kaase kanaan itti haakee jennu daawwattoota kiyya jalqaba irratti maal jedheen jechuudha. Suuraan tun maal himti jedha jechuudha mallattoo gaafii dura kaa'ee jechuudha milishaa qawwee baadhatee deema garuu ammoo of danda'ee laga ce'uu dadhabe ajaa'ibuma dhugaa rabbi mana hiyyeessaa dirqamsiisanii gateettitti ba'atu jedha jechuun suuraan fakkeenyaaf akkuma iskiriin irratti argaa jirtan tana namichi qawwee baadhatee jechuudha bishaan keessa deemaa jira jechuudha kan gubbaa jiru sun immootu akka qawwee dhukkaasu deemuu qawwee harka qabatee deema hin argitan kaa suuraa kanaatu bilisiginnaa ibsa jechuun haala biyyi keenya keessa jirtu jedhee Obbo Jawaar Mohaammed barreeffama gabaabduu tokko irra barreesse jechuudha haala kanaan nama yiisaa jira jechuudha feesbuuk irraa mee barreeffama inni barreesse kana isiniif hin xumura jechuudha daawwattoota kiyya itti fufee maal jedha takka laga ce'uu waan hin beekneef sodaate jedhee asitti hin dhaabe jechuudha yookiin ammoo bishaan huccuu isaa akka hin jiifneef waan bifaa fi ilma namaa akka harreetti yaabbatee ce'uu filate ajaa'ibuma hojiin jawweetun dhugumatti baay'ee kan nama dinqisiisuudha dhugaa hedduu nama kolfiisa yeroo tokko bashannanan leefni ta'a jechuudha baay'ee amma feesbuukni hedduu nutti mi'aayee jira dhugaa rabbi waa Jawaar Mohaammed gamana deebi'eef duraanumaa jechuudha daawwan inni asirraa dhabameef nutti bushaa'e feesbuukni itti fufee barreeffamni isaa maal jedha mallee dimshaashumatti suurichi kan himu tuutni aangorra jiru wallaaltuu of tuultuu sodaattuu yoo taatu uummanni garuu dandeettii humna cimaa qabaatus doorsisa humna qawwee baadhatee bulaa akka jiru milishaan dhugaa rabbi ajaa'ibuma waan hedduu nama dhibu jechuudha. Milishichi gateetti uummata irraa bu'ee of danda'ee laga ce'uu dandeenyan ammoo uummatichi bu'aa kana laga keessatti ofirraa akka guutuu dandeessudha. Ajaa'ibuma dhugaa rabbi hedduu nama dhiba dhugaa rabbi hojiin Jawaar kun hedduu nama dhiba. Baay'ee jechuudha mootummaan dhugumaa rabbitti kokkee qabame jarri kokkee wal qabe rabbumti nagaa abuusu jechuudha. Eenyu akka mooyatu hin beeknu anu fi gidduma kanan deema malee an Jawaar illee hin deeggaru Abiyyi illee hin deeggaru jechuudha. Isaan hundinuu naa tokko waan ta'eef jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbi kokkee wal qabu jirani bara afaan Amaariffalleetiin akkuma san jedhe jechuudha. Gama gaditti illee haaluma saniin boossati jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama dhiba jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kaleessallee Obbo Jawaar Mohaammed fi Fayyisaa Leellisaa jechuudha hedduu jechuudha gaafii ajaa'ibaa Obbo Fayyisaa Leellisaa jechuudha waan addaa barreesseef jechuudha daawwattoota kiyyaa magaalaa atileetii Itoophiyaa Fayyisaa Leellisaatii fi Obbo Jawaar Mohaammed waliif ibsan kana mee gaggabaabsee hanga tokko isinitti himaa yaada Fayyisaa Leellisaa kanarratti illee namoonni baay'een jechuudha qeeqallee kaasaa jiran ati akkamitti sooshaal miidiyaa irratti nama guddaa taate nama gadii akka Fayyisaa Leellisaa kanaaf deebii deebista namoota jedhantu jira gabaabdumatti kana wanni jedhu Fayyisaa Leellisaa jechuun ilma Oromooti hanga fedhe gantuullee haa taatu Oromootuuf wallaale malee garaaf bitan malee dabalataani nama kaleellee cimaa ture nama rakkoo Oromollee kalee gar fuulduratti illee furuudhaaf fiigaa ture jechuudha dabalataan jechuudha daawwattoota kiyya har'a nama mootummallee walitti dhiyaatee qabeenya gahaallee mootummarraa fudhatee hincitii mootummallee hunda waan quba qabu wanni Jawaar itti godhaa jiru dhiibbaa godhaa jiru kuni akka dhiibbaa isaaniirraan gahu waan beekeef dirqamee kokkee asitti qabamee jechuudha gadi ba'ee Obbo Jawaar Mohaammed yaada kana barreesse jechuudha maal jedhee barreesse jechuudha baay'ee akkan si jaaladhu sirriitti beekta anis akka na jaallattu sirriitti beekaa jedha asitti immoo mallattoo raajifannoo kaa'e jechuudha seenaa ati hojjette keessatti isa bara 2018 galmee warqii taheen maree onnee kiyya keessa ol kaayadheen kan sanii achi baay'ee sirriidha jedha waan itti hin amanin dhiisee jira kun immoo mirga kooti atis waan barbaadde gochuun mirga keeti haa ta'u malee akkaataa ati immoo amma itti adeemaa jirtu sirrii natti hin fakkaanne yeroon kana jedhu si caalaa beekuu osoo hin taane waan isa caalaa hin beekne maal gootaa barreessite fayyeeko itti fufa jechuudha Fayyisaanii barreeffama gabaaf dura isiniif hin xumura jechuudha daawwattoota kiyya maal jedha Fayyisaan itti fufeeti aariin mana gubaa aariin mataa gubaa
jedhanii wanti aariin ta'u hin jiru daqiiqaan poosti gochuun kan kee jechuun laal daqiiqaan bakka jiru kanatti waan Jawaar Mohaammed gama feesbuukaatiin poosti godhuu baanaa beekadha jechuun nama kolfisiisa laala sitti jechuudha isinii galee daqiiqaa wanti ati poosti gootu aarii yookaan miira keessa akka jirtu waan ibsuu natti fakkaata jechuu barbaadeeti jechuudha yaani jechuun inni achitti maal jedheen jechuudha osoo waan san hin ibsatin jechuudha daqiiqaan poostii gochuun kan kee Jawaar isa guddaa sana irraa gara Jawaar biratti yoo gadi buuse malee homaa hin dabalu ajaa'ibuma kabajaa tante yoo gadi buuse malee ol hin dabalu jechuudha Jawaar isa guddaadha gara Jawaar xiqqaatti yoo gadi buuse malee homaa hin dabalu jechuu isaa akkas jedhaa jira inni jechuudha kabajaadha wanni inni asirratti afaan dabsee barreesse kotota jechuudha ummata isa jala deemuu baanaa beeka kotota si jala iyyitu keessa harreen wallahi awoo dhugumatti ummanni maa akkanatti wal keeka dhugaa rabbi kotota si jala iyyitu harree akkamitti nuun jedha boonu warruma isa jala deemu kana harree nuun jedha dhugumatti fayyee eenyugaa kana maman hidhaati baay'isani taayee dandalleen tana dura girisaa nuun jedhe kunis immoo kotota si jala iyyitu nuun jedha jechuudha dhugaa rabbi kotota si jala iyyitu kana hin abdatiin jedhaan jechuudha obboleessa koo jedhaan asitti osoo obboleessa kan kee taate kalee kee kan turtu soba in soba beeka amma kun afaan damma godhate dhiibbaa obbo Jawaar Mohaammed godhutti jiru kana akka isarratti illee miidhaa fidu waan beekuuf jechuudha dhuma irratti fayyee waan inni jedhu harreen dhiittee ilkaan walirraa hin cabsine jedhanii sana amma barbaadeeyyuu yoo wal aarsine yookaan wal miine jedhee yaadee hin beeku jedha yoomiyyuu nu barbaachifta mee yoo isin barbaachise akka Jawaar nama hunda barbaachisu bar kadiireen bilsiginnallee ni beetti ilaalsi agartanii yeroo hundaa nu barbaachifta jechuutti jira jechuudha innillee nu barbaachifta si jaalanna akka nu jala hin miidhamne hin barbaannu akka nu jala miidhamtu hin barbaannu jedha jechuudha Fayyisaa Leellisaati gaa ani dhedheeresseetin jechuudha yaada kiyya irratti kennadhaa deeme jechuudha yaada Fayyisaa Leellisaa kuni ani akka yaadutti yaadni kun baay'ee yaada murteessaadha beeka ummanni kokkee qabame na amanaa jechuudha kokkee qabame Jawaar Mohaammed maal jedhee akka deebiseef dhaggeeffadhaa gaa waan Jawaar Fayyisaaf deebise jechuudha fayyoo kaleessa qabsoo ummataatu walitti nu fide gocha gootummaa seenaa yoomiyyuu hin daangeffamne riyoot hojjetuutu walitti nu dhiyeessee jedha jechoonni baroota darban seenaa san hin qabne kaleessa si faarsaa sin boonne deebinee si xiqqeessuu hin danda'u dhugaa rabbi ilaalamee hayyuu akka itti waan namaa barreessu jechuudha kan kaleessa hin boonne har'a immoo deebi'ee jechuudha si xiqqeessuu maqaa kee balleessuu hin danda'u jedha jechuudha laal ka inni akkas jedhaa barreessuuf dhugaa rabbi bulii dhugaa hajjicha diimaate ammallee hin danda'u jedha itti fufee ammallee maal jedha kanaafan gaddoo sitti hin qabanne jedha yookaan qiimi sitti hin qabanne jechuu isaati jechuudha bakka xiiqi sitti hin qabanne kanaafin xiiqi sitti hin qabanne siin hin boonaa jechuu isaati faarsaa jira bar kanaafin gaddoo sitti hin qabanne diigomsa sabaa fi biyya amma geggeeffamaa jiru na caalaa ati kallattiin akka hubattus shakkii hin qabu maaliif akka dubbatuu diddees nan hubadha ammoo anaan callisi jecha ajaa'ibuma bar isaan callisi jeeni bar anaan callisi jechuurra natti dabalamtee akka dhiibbaa gootu nan abdadhaa jedha waaw dhugaa rabbii dhugaa amazing baqa chaatii ajaa'iba barreeffama ajaa'ibaa dhugaa kan nama ajaa'ibu jechuudha jechi tokkichi kuni eegaa narra quba qabdaa waa'ee mootummaa kana dhugaadha obbo Fayyisaa Leellisaa atileetiin Fayyisaa Leellisaa sirriitti keessa beeka jedheen amanaanillee maaliif mootummaan baay'ee walitti dhiyaatanii kadiiree mootummaa keessaa isa guddaa sani jechuudha isinii galee so kanumaafu yaadni garuu osoo sila miidiyaa kanarratti waliif deebisuu baatanii deebii baay'ee natti tolaan Fayyisaalleen hanga asiin gaafatu obbo Jawaar Mohaammed hanga asiin deebisuu fi deebisuun isaa bareedduudha garuu osoo keessa walii deebisanii baay'ee bareeda because diina hedduutu asirra jira Oromoo wal keeka jirti Oromoo walitti buute jedhanii jechuudha akkuma kana dura Oromoon biyya qabatuu hin dandeessu Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu nu jedha maqaan nu badar jechuudha osoo keessa walii deebisanii baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa obbo Jawaar Mohaammed yeroo namni hamtuun dhaqqabee toltuun nama dhaqqaba dhugaa rabbii ati tantee ooluma jennaan ammallee jechuudha Oromoon hundinuu gurbaa kana jajjabeessuu qaban jechuudha akkuma beekamu kitaabni isaa hin gaabbu jedhullee jechuudha eebbifamu guyyaa muraasaa tofe jechuudha biyya Awurooppaa keessatti qeeroon Awurooppaa akkuma viidiyoo amma duraa irratti isin hubachiise jechuudha jabaadhaa obbo Jawaar Mohaammed achitti qabadhaan isin jedha fayyee hayyuu kan keetiin gizee waamichi siif ta'e kana sabnilleen isa ni dhagaa sabnilleen badii ta'e irra siif darba jechuudha kanaafu gara ummata kan keetii akka gortosmaanullee waamichi siif dabarsuu barbaanna waamicha obbo Jawaar Mohaammed argatee eenyutu dida dhugaa rabbii nama warqii argatee bara
Kanaafuu atileetii Fayyisaa Leellisaa waamicha hayyuu yookaan hayyicha diimaa dhageessee akka qabsoo gara saba kan keetii dhuftu asuma waamicha sii godhuu barbaadna jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota obbo Jawaar Mohaammed gara qabsoo waan deebi'ee fakkaata. Oromoon duraan feesbuuk kanarraa dhabamte amma eessatti nama barbaadda? Jaartiin haati manaa kee gaafa si jala badde amma feesbuuk dhaqi jechuudha. Duraan tiktaaka dhatta amma feesbuuk dhaqi. Jaalalleen tiyoo si jala badde gama feesbuukaa deem achi jirti jechuudha. Hayyuutu achi jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kan waggaa meeqa rafaa ture amma hirriibaa dammaqee hooyi hooyi waan biraati. Rabbi nagaa haa buusu jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota qophiin keenya kana fakkaata. Guyyaa oduu waqtaawaa ta'e jechuudha. Oromoof Oromiyaa irratti waan fuulleffatu kamiyyuu qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Guyyaan zaazaan jechuudha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taata subscribe godhadhaati guyyaan hordofaa. Maaliif qabsoon eegamtee waan jirtuuf waan dandeenyu hundaan jechuudha. Uummata keenya bira ni dhaabbanna, rakkataa keenya ni gargaarra, akkasumallee saba keenya bira ni dhaabbanna, sagalee saba keenyaa ta'uuf qophiidha. Hayyuu keenya biras ni dhaabbanna jechuudha. Daawwattoota kiyya namoonni chaanala keenya hanga ammatti subscribe godhin subscribe godhadhaa, viidiyoo laayikii godhaan isinin jedha. Yaada viidiyoo irraa isinitti mul'ate komentii jalatti barreessaan isinin jedha. Egaan daawwattoota keenya chaanala barnoota kan nagaafatan isinii banee jira. Linkiin as jala jira. Achirratti cuqaasatti subscribe godhaa. Yeroo subscribe inti qol deemtee barnoota bifa ajaa'ibaatiin quality olaanaan jechuudha. Isinin barsiisa jechuudha. Qophiin irraa asumarratti goolabamaa yoo isinitti dheerate na of kolchaan isinin jedha. Qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.